مو أكنمت ربي جا أكنت كركارتي جي لا أني ربي جا كان كركاري مالي وان إسين جنا خجتة مالك في جا كنا نقفل تونين كابتو يتين ساتي أمو أنا لقيت انتي بريسي أكنا مجان تونا مركتي جي كركاري مالي جنا وان إسين خجتة مالك في جا تدا كنا نقفلتو إن كابتو يتين أنا مرة كنتي تبراهيم ديساداتيش إرجع بيجابات أتمنى تكسيتي بيجت تقلتي منا لينك دليفر تول باستين وغرسيستسان أكسين وغرسيستسان رفتي مناتي دتشي بتيرجت تلبو إنه مجاي درجتي من مجر إيسين أمو رب بيجرشان كاركاري جت مالك أصلا ردي بتوانا قافة اللين كبت أنا ما أنت اللي أنا مدامي سجيسان أنجت أكمكشناتك أنا مدامي سجيسا باقي تكلين جسني سيافدني نانجت أكسي جت مان تلجي أنا مدامي ونجيش تلي أنا ماس نما أوبسك أبو نبي تسادا أوبسك كان أبو نبي والله وان في تيرين جفتك أم فإن كي من مدام سنتيمي أكير جات يا دلقتي زاهر في تيالي دي سيني واني فرياسي واني فريديسي كاني فدونك كاني فريق بوسورا ناجر يو أما فكين ياسادا ليف رجراتي يو ليفي تنمني وابي تتوغستي جرونيركن يو نما خانا رسنتي وجاش رجراكو قبا ركون قدانا منا بسي جدو جرو أكن مچل جيتايو نمني إركتون جران نمان دبرو أكذي سنجابي بجيتي جاتيني بيتا اتجرتو عن تاتف isumma mataan ishee hunu akkasitti geenya geessite waa hunda yoo obsa warroomanii beektaa lubbu yoo fayyaa qabaatte waan hunda yoo obsite keessaa baata waan ta'eef tanarra bareedu tanaa gadi tanaa walii hundatti jira waan taateef akkasiirra naa jiraan isa kanaa wajjinuu zaan fedhe seenee zaan fedhe baay'oo namni inni gastinetti ergatee jalaa qabu baattee balaa biraan dhabboo Fatuu banti beekadha. Sanumaafuu akkasii obsee dalaga dhiironni riftii qabu kiriyaati yaa qofalee taphadhee amma ijoolleen ganda keenyaa mustaliyaa jettamu seetti hafandee jettamu maardii mustafaa jettamu hundi suuti jira madaa'uma jala dalaga jiran maali taati lubbuu amma fakkeenyaaf amma dalagaa mana malaameeti fakkeenyaaf amma waan biraa wayii goota alaa mana masa'uu meeshaa dhiqoo sana maami Mena ini misalnya jadi cuma berbagi segera di nanti bisa jadi sembarang cuma berbagi cerah. Mana macam tu jam tenam ni nak nanti untuk terang. Thank you. Asmara tin sini dah ba? Koi abdi amma segera dan lagi betul yang mat? Lagi betul. Ayah. Okay. Segera ni yo sering sini dah me, yo sini dah mu baca. Ada berapa wali kejuruh fi sini ni ma. Tak kamu namni bila sound di sini kabu jeratan share ni sekolah. Agenne jirra dabbal sirriitti agenne dhiis. Okay, koi ayah. Okay. Ayah baga kesan sendiri. Okay, sering daripada. Lal. Tokofa. Wanni si dah kapal maju angge sini cukur kurten abdi baga senit. Amma asasi raka dubbetet yo namni bitunjuru. Wan sini muda rega irtutan namni bitunjuru. Kapal tani si TV bitta mana sangke sa urarra. Toko nadi bitta. Kalam mafada. Hatta fatu matasa yo ini gasti tergete ta kahosti tergete sini raka bubat. Mana sakit sendiri rakati gafi itu Cerita nari gefat. Sakit lesir rai beku dong kan ada bala perasaan juru. Kalam apa ada? Mana madam itu sigesa mana madam itu diam tang gal api nama ule ini sini terrebam tu tak kau jadi sini tindak param tu dah. Cerita nari kau juru tahu? Okay, namanya biji nama gargar. Harap biji bekas sigesa nama bahasa wan san nama gue deh. Gabrumman hangana dursibne hangana rakon hangana mahal tu biti amara ko CEO asun yakon sikitan ka busagale over baditin siban ka sigadi le khati abdi mata khayma gochu sigare rabbi eche gesine temet fatun wana bana il bodan godil ilmo da gode nangetani okay aka gabrate erga chuf gesamo fonya chuf gesamo ajje chuf gesamo mo dugumati siyadani makar bitingesan abdi Abo isi nak karkar sa daite isi lem fiza rabbi kiya karkar ega jette isi nu jette rtini mitire amma isi mesan asfidani sagale sanage fachisani wanni kuyo sintane bakka jirtu kuyo sintane jijjirachu mirga qabdi kana denga damo mino me alkan ani hasani wanni hasamugutun isa hasame fati wajfa hasani nate jira akana amma fakkenya so sagale sada sambanteo sada sagale sana me ko umsa sagale hisbani mem sagale si okay sagale sada
Sagalee sadaan si banaa hanga dhumaatti Sagalee hanga dhumaatti saadaa gasiiftu. sanii banime. Sagalee Ayyee, saadaa ayyee. sanii baniiti. Amma immoo arafaat Okay. inni finna akka ati jette kana haa jettu Ayyee. asirratti amma gasti haa Okay, dhuftu okay, rafaa. Okay. Qoy sagalee sadaan si banaa hanga gadiittiin si fixa. Sagalee sadaan waliin dhageeffannaa. Eessarratti hin dhaabe yaa rabbi kiyya. Qoy. dalagaa mana mazaamiti. Fakkeenyaaf amma waan biraa wayii goota alaa mana masa'uu meeshaa dhiqoo sana maami. Meenaa inni isaan siin jechuu barbaade sagalee diinaa deebisee. Yaa asirratti fufnaa. Qoy asirratti fufnaa asirratti fufnaa. Qoy asirratti fufnaa qoy. Saadaa bani Abi kana. isin nagaa badde dura dhuftee deebii Bilis muutii qabatan hin beekaa asirratti fufnaa qoy. Muutaalle. Isiin haa dhuftu saada fisillee wajjaa soitu isiin ammarra. Kunoo sagalee saadaa asirraa galtee qoy abdii kiyya. Saatii amma irraa bakki sun naan taanu amma saa kana agartee namni masuulummaa fudhatee achi fuudhuun jira rakkoo takka hin qabu. Amma saa Okay, kana. thank you. Isiillee Okay, naa dhuftu. qoy akkasumatti oguu takka qoy dhageeffadhaa. Saanuma dhiitaa manuma naddabtaa huccuma miichaa malee waan biraan goota. Oromoo bira dalaguun bareedduu miti. Wala siif taanaan eenyu jeetiin hin jiran. Ani jeesira. Oromoo bira nama dhibban hannami. Wala Oromoo bira dalaguun jedhu. Oromoo bira dalaguun rakkoo gurguddoodhaan bareediti. Nama siin beeyne amma siin beeyne bira dalagattee maallaqa fayyadattee dhiqattee dibattee hojjollee isaanii siibida akka fayyada jiraachuutu irra bareedduudha. Garuu akka misira intaltii siin taane Yasti misi sagalee gaasin dhageenayyee. Tiitaachuu batte fatiinuu mari'achuu ni dandeessa bara mana madaan hin dalagadhaa mana madaan siraan keessitee yoo jetteenis bareedduudha. Takkaati yoo laal manni ati jirtu sun siin taane gabbaatee Oromoo dubbattee Oromoon maallaqa isii cuftee ayidii qabateetii harka seeqannetee akka fayyada dalagachuu ni dandeessa. Baatee galtee osoo madaa biyya lan ta'iniyyuu. Madamu mesin dalagu akka baatitti qaamate sagalettee guuttattee dalagachuu ni dandeessaan siin jaalladhu. Wanta taa'ame namni na gurguru taate haala shantaraa ijoolletti ni dhimaa malleeyyiin faldalamee qaamate harka seeqannete akka fayyada duuba keessa dabalachuu dandeessaa. Fayyaduu tokko dalagattee dalagaa dhuunfaateetii akka isii nama dalagattu kana dalagachuu ni dandeessaan siin jaalladhu. Gabbarga sagalee. Okay. Tun normaala ta sagalee lamaan akkuma isin agartan forwardiidha miti. Sagaleen taan forwardiidha. Tun ta'ee sagalee isii bira jirtu sheer naa gootee anaaf qabdi qofa. Okay, sagalee isiillee dhageeffattan na fakkaata. Jalqaba irratti arafaatiitu sagalee qabaafii ture. Waan akkanaatiif si barbaada waan akkanaa keessaan jira maal laan jetta sagalee naa qabii meenatti as deebi'ettee gaafatte arafaat intalootan. Akkuma asirra dhageeffattan. Achi boodaadha intaloon kan sagalee isii qabdee mana arabaa keessa waan akkanaa dalaganii. Ati bakka jirtu sun siin taane yoo rakkoo akkasii keessa jiraate tokkoffaa fatutti dawwalattee fatu wajjinuu haasofitee fatuun bakka si godhuu ni danda'a. Yoo inni hin dandeenye immoo miidiyaa irratti gabbaatee Oromoon waan si sirraa kafaltee yoo isii waa barbaadde mana sanii baatee dalagachuu dandeessaa ittiin intaloon kunoo saadaan namas akkasii jiru saadaatti fufi akka isiin itti sagalee sii qabdee fi akka isii laangetti. Nuhim. kun akkanuma naan jette isii fida isiitu dura dhufee na gaafate an deebii tanaan deebisee fiimi sababa isaan irratti uummata jaanjaa farshoo jee inni maaliif nu arrabsa sagalee xiyyaafate isii wal cinaa waa'ee farshoon nuti hin dhuynu baran argeen farshoo nuti uummata jaanjee miti ammallee uummata bilisa jiraatu. Waanuma sii fi arfaat waliin Tanuma jenne bakka tanuma jenne wallaa laazim tanuma jenne tabira takkallee hin jenne amma ani yoo isin nu cinaa bareedaadha. Dabbaala amma kana godhe. Dabbal abdi. Amma kana godhe ayyee. Abdi gara furmaata adeemnu abdi. Saatii Ammatii amma sagalee tana qofa naasoo inni isin waan hedduu haasofitee jirti. Siftaanaan birattillee waan hedduu haasofitee jirti. Waa'ee gargaarsa irraa isa haasofitee jirti. Saadaa muutii qabadhu. dhageeffadhu dabbaala wanta jechuu barbaade. Amma isiin asaa dhuftu gastii kana ol seentee haa dubbattu. Arafaat. Yaa. Okay. Rakkoo akkanaatti irra jira. Sherti. Wantitti nama yootuun namiitee jirti miidhamaa qabaa as dalagachuu hin barbaadu jette amma isaa kana deemtee bakka feete namni masuulummaa dhotee geessuu hin danda'a. Fatiililleen isiin bira jirtillee masuulummaa keessa harkanii kaafate. Kanaafuu amma isiin haa dhuftu isii irratti rabbil bilmii haa dhuftu haa dhuftu haa dubbattu. Eega bakki Ani biroolee siin qabu
يا eegama ati nubil bili takka o na nubil Dabbaan nantaan namni kun hundinuu yaada tokko tokko silaatu. okay dubba hamza dubba dara kongo Namni warri manaa kun amma yaada isiisanuu waan dirqenetti ittiin bira taphatu baaf jira. Maryaam isaanii dirqetti bira baaf nama dirqetti okay nama isii fuudhee mana madaam galchee isii wanda gulalla yara kon qaba masaa kana amma saati amma rakkuma galteen dubbii tana galmaan ga'etti ayye ayye okay akasi arfat shar godi akkuma galteen galmaan ga'e Laa dabbala. ayam za yani kemada smajin Dabbalmee obsi. wallahi billahi akkuma galeen fakkaana ga'u isii bira leen hojjettu mana madaam illaa deemtu Warri inta laga isii lalakasanii eegayyee amma isiin adda namaju warri manaa kun isaatti dubbatu booda abdiin dubbatanii obsame. Maal seete dabbal amma waa gama lachuutu xiinxala laallee jirra. Khasanii irraa fedhan giddaa saasamee jira. Amma maaliin hubadde akka mataa kiyyatti namni haareenni tokko gizeenii fi biyya ormaa dhaqee waa'ee biyya arabaa guutummaatti hin beeku. Walumaa galattuu jechuudha. Amma namni kun viizaa si dalagee fidee madaamuma godhi irra dhaabi ilaali fakkeenyaaf. Madaamii yoonii fi viizaa xalabaa si fidatte akkuma wadala harreeti ati harreetti manaati jechuudha qabaddaa dubbii duraa. Nyaata dirqiinsi goosisan halkanii guyyaa si galeessise waan barbaadan jechuudha. Saa hirriba keetis ittiin qorqodan nyaata ittiin qorqodan. Mobaayila laaquu fi kan kanallee siin ayyaman baay'inaan jechuudha. Dirqama dalagaa teetirra fokas gootee jiruudhaaf ni hojjettaa jechuudha. Dirqama amata lama achi booda immoo feetu biyya galtaa feetus itti dabalattee madaamii biratti fufta. Faallaa sanii yoo Oromoo taate yoo Oromoo taate waan irra walii galan takka qabaatanii achirraa biyyarraa viizaa waa hunda xumurtee fi tikeeta iqaamaa gootee fi fiddee bira keesse wanni isaan irra walii galan sun dirqama laalamu qaba. Fakkeenyaaf ati suuqii kiyya gurgurtaa yoo jaamtee mindaa hanganaan si kafalaa fedhu riyaala kuma ta'e fedhu kuma 200 ta'e fedhu hanga fedhe haa ta'u waan isaan irra walii galan san rafaatii simtee haati irraa kafiila taate madaamiin isiitii simtee tasuuqii gurgurtuuf tuni waan san irratti sa'aatii hangana dalaydaa hangana boqonnaa keetii kana irra walii galanii yoo jiraatan waan intalti isii fidda jette san gartee san godhuu qabdi dirqama hanga gartee ifi dandeessutti jechuudha. Achi booda kana hunda osoo raawwattu immoo yoo dhiibbaan namummaa gartee nyaatatti qorqoduu bilaasha dalaysiisuu madaamin beekee wacii hunda sirraa cuftee si fiddeeti mindaa si kafalte ji'a tokkoffarraa eegalte ji'a ati dura dhayxirraa eegalte tikeeta viizaa waa hunda cuftee. Amma isinis akkasuma ta'uu qabdi. Oromootunis gizee fidduu waan fiddee hunda irra lakkaa'uun hin jiru jechuudha seera keessa. Ji'uma dhayxirraa waan itti walii galan san riyaala kuma taatus inni suni ji'uma dura isii bira dalaguu eegaltirraa lakkaa'amuu fi qabata duraati. Dalagaa immoo akkatti walii galan sa'aatii akkatti walii galan sa'a isaan irra walii galan san waan irra walii galan arafa godhuun dirqama isiiti. Yooniif kana ala nyaata itti qorqoduu bakka teessumaatti qorqoduu akkasuma immoo gartee dhiibbaan namummaa isirra deeme san arafaatimtee dhiibbaa sanirra dhaabbatee namni furmaata godhuu danda'a. Mana madaamiitis dhaquu dandeessi. Mana madaamii siimna jira dalagaa. Isin saaleen jirtu gizee jaanitti himan mana madaamiitii fi mana Oromoo kana karra jiruuf yoo ji'a lama ji'a tokko mana madaamii dalayde isinutti hingi gootanii xiinxalti bakka raawwayyaa isin murteeffate jechuusii fi akkas jaaniin malee waan biraatiif himiti. Amma ankanumaan jaa nama biraatirraa si yaada fuudhaadha osoo murteessine. Isaan lamaan warra dhagee isaan lamaan warra kafiilaatii fi tarraa kafiila taate Oromoo tanaa fi Arafaat yaada isaanii qacelootti irraa fuudhaadhaatti achirra murteen godhamuu danda'a malee isaan duubamaa godhuu hin dandeessan. Asirratti hamzaa kiyya galatoomi. Yaada kana osoo anillee akkas barbaadu isii irraa yaadni keessa lamaan naagalee jira. Yaadni keessa lamaan naagalee jira. Garuu waan takka waan isin dubbatanii jiran gammaatti. Waan takkaan isin sirreessa. Jalqaba dubbachaan tureen. Rakkoo keessi giraattee dhiiftee achii bahuu feetii bahuun feetuun yaada isii qofa yaada kiyyaa fi yaada namoota asirra dhufaniiti miti. Jalqaba kaasaan ture nama 300 as jira dhaggeeffachaa turtan sirna qabaddaa. Agandaan takka qabxiin manni kiyyatti banamuutii fi ani haasa'u jiruuf Arafaat achii bahuu qabdii fi achii bahuu hin qabduu fi ni miidhamtee fi miidhamnee osoo hin taane jalqaba akkaan mana baneen isinitti himaan. Sababa haasonni kun barbaachiseef jalqaba waan hin mana baneef. Saadaa sirkannaan nama lama. Arafaatii wajjin Somaalittis biyyattis wal beeynaan isaan tunaan ja'a. Okay? Gaafa Arafaat biyya jirtu haa xiqqaatu haa guddatu akka obbolummaatti osoo gandummaa waliin hin qabne wal barnoota miidiyaarra dhaabbannee waan qabnu keessa keenya baafnee biraan dhaabbachaa turre.
tokko naa qabadda lammaffaa Arafaat achirraa deemtee gaafa Duubaayii dhayxu hariiroon obbolummaa keenyaa fi kasii ammallee dancinnee waliin haasaa turre bilbila waliin qabna wal dubbifne osoo jennuutu Arafaat ifuma rakkoo akkanaa keessaan jira waan akkanaa kanarratti akkam naan jettan nuun jettee sagalee nuu qabdi sagaleen kaan bas hin dhageessise kan jettee ni jirti Arafaat yes achiin booda yoo rakkoo kanaa keessa jiraate akkanaa si baasa yoo rakkoo kanaa keessa jiraate akkanaa si baasa akkana ta'uu qabdaa itti himne garuu sagaleen isiin nu gaafatti sun keessaa hambifameeti akka waan nuti jiruu si jeequudhaaf dalagaa si balleessuudhaaf haasudummaa isii yaannetti sagaleen keenya miidiyaarra bahee maqaan nu badee madaamiin isiitii fi fatuunis nu arrabsan ka jedhu jaraan natti hime. Sababni guddaan ani itti haasa'u jiruu fi irraa haasa'u jiru an Arafaatiitu rakkoo keessaan jiree jara barbaade moo jaraatu haasudummaadhaaf dalagaa si balleessuudhaaf Arafaat barbaadeedha poointiin kiyya guddaan naa qabaddaa. Arafaat achi boo qabdi boo hin qabduun agandaa biraatti kun Arafaat qofa laallata. Rakkoo keessa jirti moo rakkoo keessa hin jirtu kun naas hin galchu isinis hin galchu rakkoo isii qofa laallata. Wanni guddaan an barbaadee fi wanni guddaan an itti mala banee fi wanni guddaan irraa haasaa ture kan adda baasuu barbaadu. Ijoollee tana lamaanii dhaqee Arafaat jeequudhaaf sagaleetti qabee haasidummaa isheerratti hidhatee akka isin achi jeeqamtee baatuuf yaalaa jira moo Arafaatiitu afaan siitiin rakkoo keessa jiraatee osoo gaafa isiin Duubaayii dhaqxee guyyaa 15 immoo torban 3 jirtu har'aa miti isiin achirratti nu jaallatti nutis achi isii achumaan nama waa binnee sabboortii ni goona isiin nu dhiyaattu agarraa waa waastaapbii isii kontirool gootee rakkina isiin nu himattu Maryam agarteeti achi gisee nuti gasii isii bira dhufne buloo kun nu goote talabbuyyee keessaa illee nu goote isii keessaa illee nu goote bakka dhiifnee jirra baatii takka taa'anii ashantaa kana waan fidaniif hin beeyi. Amaddu dan harargee fi arsiin girrigirrittiin jiran isaan sababa kanaaf michiyyoo dha'uudha sagalee fida malee sagaleen taa'ammaatii biti ta turte sagalee waan amma Koi sagalee kan wali qabdan itti fama kotak maal jettee sagaleen turtee jirti gaafa isiin Duubaayii dhayxu sagaleen kun qabu guyyaa 15 isiin Duubaayii dhayxee guyyaa 15 baatii hongee waan amma fidaniif hin beeyi bulookis nu goote Maryam nu godhe Lubbuja gasti bira keessatti itti dhaqee maal si goonee buna reefujjee salameetti dhufne gaala gabbaan waan keessa jiru ni beektaa si himeetiin jiraan an jette dubbina reefujjee magatti dhuftan Okay akkana jette sagaleen Dabbal amma dabbal barbaadan amma sagalee baashan moo baatii jaadura amma gabbaasu maaltu miti okay baatii shanii miti gaafa isiin Duubaayii dhayxu gaafa isiin Duubaayii dhayxee dalagaa eegaltu buloo kun godhan bulookii jala jirra tanu goote Maryam isi mana biraa keessatti dhaytee maanu goote yannaan naabiya haadhaa waan keessa jiru ni beektanii jette Jibriil Arsii san bira jette gastii miidiyaarra jette tanallee ifi isaan sheekha godhanii eenyu maqaa balleessuu fedhan sagalee rakkina mijiyyoo keessaa mummuranii san bira jette gastii miidiyaarra jette isiin gaafatte